asirratti fundamental concept kan jennu introduction party dha jechuudha. Introduction party irratti fundamental ilaalla. Skill gaappii hin jiraata. Barataan skill gaappii qabaachuun ni mala. Kanaafuu iddoo kanarratti barataa advaansii jira. Barataan giddugaleessi jira. Barataan gonkumaa piroograamingii hin beekne jira waan ta'eef Roosif Akaadaamiin warri murteessetti galee hunda isaa qixxee tokkotti. Ijoolleen keenya warri advaansii irra jirtan warri intermediate irra jirtan obsanuu qabaadha yeroo nuti introduction ijoollee barsiisnu jechuudha. Maaf jennaan qixxee namni qixxeen ta'u waan ta'eef skill gaappii irratti hojjenna. Akkasumallee immoo exit exam irratti hojjenna jechuudha. Isa kanarratti waan hojjennuuf isarratti baay'ee gad fageenyaan hojjenna. Garuu caalatti kana isin barsiisuuf murteesse real production language real kan jennu erga gabbaane erga eebbifamtane yookaan online hojjechuu dandeettan yookaan qacarantanii hojjechuu dandeettanii languageota amma kilaasa keessa barattanuu fi languageonni gabayaarra jiran yookaan erga kaampaanii tokko join gootane garagaraa jechuudha. Fakkeenya C++ hin jira, HTML hin jira, PHP hin jira. Isaan kana kilaasa keessatti hin barattan. Akkasumallee Python illee hin jira. Haa ta'u malee har'a kana gabayaarra kan jiru isa kamii? Erga kaampaanii tokko join gootane kaampaanii sooftiweerii tokko ta'uu danda'a. Kaampaanota garagaraa jechuudha. Kan mootummaa ta'uu danda'a, kan piraayiveetii ta'uu danda'a. Isa kanarratti erga gabbaatanii asirratti real production language hin jira jechuudha. Kanneen akka Symfony, kanneen akka Laravel, kanneen akka Codeigniter, kanneen akka React.js, Node.js jiran baay'een isaanii jechuudha. Gara weebsaayitii yoo dhuftan Drupal jira, Joomla jira. Akkasumallee WordPress jira jechuudha. Isaan kanarratti hojjennaa jechuudha. Caalaan hojii keenyaa asirraa jechuudha. Real production language irraa jechuudha. Sorry ijoolleen gidduu yoo dhufanii yeroo isaan jedhee ilaale. Alright. Kanaafuu isa kanarratti asirra turraa jechuudha. Inni biraa immoo programming language koorsonni baay'een jiranii kan kilaas keessatti barattan jechuudha. Inni kun advance ta'ee baratamaa jechuudha. Akka kilaas keessaati moti teknikaalii baranna. Nu biratti teoriin baay'ee hin jiru. Koodiidha. Online gallee koodii baratan akkuma kana barattanii akkuma kana karaa ittiin isin barsiisa. Namni hundinuu qixxee tokko. Ijoolleen keenya afaan kennan sirriitti baratuu qaban waan ta'eef asirratti programmingii introduction kaanee haga advaansiiti jechuudha. Of course addana keessa ijoolleen advaansii gootan jirtan garuu qixxee tokko deemna. Namni wal qixaamte waan ta'eef asirratti sirriitti hojjannaa jechuudha. Inni biraa immoo deploymentiidha. Deployment jechuun serverii irratti configuration hojjechuu jechuudha. Serverii irra jechuudha. Application hojjechuu dandeettanii websaayitii hojjechuu dandeettanii erga hojjettanii duuba local machine irraatii gara serveriitti migrate goonaa jechuudha. Yeroo migrate goonu serverii irratti environmentiin maal ta'uu qaba setup isaa sirra'uu qaba jechuudha. MySQL hin jira, vhost kan jedha hin jira. Akkasumallee Ubuntu irratti jechuudha. Debian illee ta'uu danda'a, Ubuntu ta'uu danda'a, Satoshi illee ta'uu danda'a. Achirratti akkamiin migrate goonaa kan jennudha. Inni biraa immoo projektii eebbaarratti gosan goonaa jechuudha. So inni biraa static web page kaanee akka dynamic'itti hojjenna. Framework isaa hunda isaa ilaalla jechuudha. Kana gaafa geddaa ilaaleera viidiyoo isaa YouTube irra ilaala. Road map kennaa jechuudha. Static irraa kaanee dynamic hojjenna. Dynamic irraa immoo advanced PHP irratti framework jira, Symfony jira, Laravel jira, Codeigniter jira. Bootstrap fayyadamnee peejota isaanii sirreessina. ORM jedhamu jira. Object relational mapping jechuudha. Maaliif isa ORM kana fayyadamna? MySQL'n weak side qaba. Weak side qaba jechuun kiyya maanna security irra baay'ee salphaa waan ta'eef SQL injection irratti rakkoo waan qabuu fi ORM fayyadamna jechuudha. Object relational mapping fayyadamna. Inni kun yeroo baay'ee Symfony fi Laravel fi Codeigniter irratti yeroo fayyadamnu jechuudha. Naannoo kanatti HTML dha CSS fayyadamne irra turra jechuudha. Asirratti immoo PHP fayyadamna jechuudha. Dynamic web page irratti Bootstrap fayyadamna, MySQL fayyadamna. Yoo sa'aatiin nu ga'e immoo Android hin ilaalla. Android yeroo laallu filaaterii hin jira. Yeroo amma akkas dubbadhu kana qabataa deema. Maaf jennaan filaaterii maali? Kotlin maali? JavaScript maali? React.js maali?
Node.js maani baay'eedha pluginoonni baay'een nuti fayyadamnu isa kanarratti isinillee qabataa deemamaa fi inni kilaasii keessa barattanuu fi inni asirratti ilaallu konseptii isaatii fi yaadni isaallee garagara waan ta'eef akkasitti hubadhaa. Mee gidduutti ijoollee okay namni dhufeera. Alright. So isa kana jechuudha. Okay, gara guyyaa har'aatti haa darbinu. Har'a kan laallu akka introductionitti website development jechuudha. Website development keessatti what is website kan jennu tokko markup language fayyadamne as keessatti waa'ee kan jaabaatii fi kan website asirratti hojjennu garagaraa jechuudha. Baay'inaan websiteen kan hojjetamu markup language jechuudha. Markup language dha. Markup language fi object oriented programming language garagara baay'ee addunyaarra hin beekamu. Hojiin website maal of keessaa qaba yoo jenne development task isaa jechuudha as keessatti. Wanni website development yeroo hojjennu inni of keessaa qabu tokko client side scripting jira. Dere inni gamaa miti baay'ee. Alright. Server side scripting jira. Server in the network security configuration jira. Hojii website jala jiru baay'ee as keessatti hubadha. Client side scripting jira. Server side scripting jira. Server fi network security configuration jira. Hojii asirratti hojjeta. Inni biraa immoo e-commerce development jira. Content management jira jechuudha. Content manage gochuu qabna. Inni biraa immoo website jechuun maali? Website jechuun faayiloota jechuudha. Faayilii walitti guurramanii jechuudha. Faayilii walitti qabamanii iddoo tokkotti walitti qabamanii local maashinii ta'uu danda'a, global maashinii yookaan serverii ta'uu danda'a. Daatota yookaan faayiloota walitti qabamanii karaa intarneetiitiin wanta nuti access goonu jechuudha. Website jechuun waan biraan qabu. Okay. Websiteen keenya eessarra taa'a? Websiteen keenya eessarra taa'a? Serverirra taa'a. Serverirra taa'a jechuudha. Serveriin eessa jira? Data center jira. Data center jira. Locally jalqaba fidnaa jechuudha. Locally jalqaba hojjannee hojii isaa fidna. Duratti isiniin jedheera deployment part jira isiniin jedheera. Deployment part jechuun website ta'uu danda'a whatever inni hojjetan tokko migrate gootanii akka serverirra keettanu jechuudha. Yeroo kana serverirra ta'a data center jira. Locally yookaan remote ingallee hojjechuu dandeenya jira waan ta'eef kanaafuu serverirra ta'a websiteen keenya jechuudha. Inni kun dhuma irratti waa'ee deployment irratti erga local maashinii keessaa yookaan laptopii ta'uu danda'a, desktopii ta'uu danda'a egaa hojjetanii booda gara serveriitti migrate goona. Gosi website sagalee keessan mulaatuun seenaa jira. Okay, sagalee keessan baay'isa gidduu. Gosi website front end development jira, back end development jira, full stack jira, website development jira, desktop jira, mobile jira, gaming jira, embedded jira, security development jira. Asirratti kan nuti focus goonu front end back end dha. Yookiin front end yookaan back end irratti caalatti hojjechuu dandeettan. Front end irra namni ogummaa isaa qabu back end irratti qabaachuu dhabuu danda'a. Namni back end sirriitti danda'u front end sirriitti danda'uu dhabuu danda'a. Garuu namni tokko front end fi back end maal front end maal kan jedhu waliin laalla. Front end fi back end iddoo tokkotti maal jedhama full stack development jechuudha. Namni tokko front end illee yookaan back end isaan lamaanuu ogummaa isaa walitti qaba taanaan full stack development developerii jennaa jechuudha. Kun ogeessa guutuudha baay'ee muuxannoo yeroo tokko qofaan dhufuu miti nama naannoo front irra turetti meemi back end illee danda'uu danda'a. Walumatti yoo qabaate baay'ee wanni kun dirqamaa miti front end irratti danda'uu dandeetta yookaan back end irra keessa tokko yoo dandeette yeroo beeksisi baay'ee baay'inaan front end irra jedhuu danda'a, back end irra jedhuu danda'a yookaan full stack development jechuu danda'a. Garuu isa kana lamaanuu yoo qabaanne gaariidha. Isa kana lamaanuu maal akka ta'e waliin laalla waan ta'eef
Inni kun bakka tokkotti website development jedhama jechuudha. Inni kun hundinuu jechuudha. Frontiil baakkindiille walumatti website development dha jechuudha. Yookaan misooma moosajii jechuu dandeenya. Inni biraa immoo akkuma duratti ilaalle website already serverii irra keenyarraa jechuudha. Let's say akkasitti fudhadhaa. Sorry, ijoolleen Abdiisaa seenaa jira. Har'aa fi obsaa fi guyyaa biraa garuu sa'aatii irratti ta'uu qaba. So websaayitiin keenya eessarra jira isiniin jedheera serverii irra jira. Inni kun baay'ee dirqamaa miti. Dhuma irratti erga fixxanee daatabeezii irratti erga hojjettanii front end isaarra erga hojjettanii achiin booda maal gootanii migrate goonaa jechuudha gara serverii. Erga gara serveriitti migrate goonee how we can access that website akkamiin access gochuu dandeenya. Kanaafuu browser kan jedhu konseptiin jira. Browseriin keenya yeroo baay'ee client irra jira jechuudha. Client inni amma isinitti mul'isaa jiru kun clientoota jechuudha isaan kun yookaan moobilii ta'uu danda'a, desktopii ta'uu danda'a yookaan laptopii ta'uu danda'a whatever isa kanarra teennee browseriidhaan yeroo nuti websaayitii access goonu. Websaayitiin suni kan access ta'u through internet karaa internetiitiin access ta'a jechuudha. Maafi fakkeenya fudhannee Google kaampaanii keessa ta'uu danda'a. Facebook yeroo fakkeenyaaf access gootanu internetiin malee isin access hin ta'u. Kanaafuu inni sun websaayitiidha jechuudha. Daataa garagaraa kan yuuzeroota qabateera. Sarverichi suni fagoo jiraachuu danda'a. Lookaalii jiraachuu danda'a garuu internetiin jiraachuu mala jechuudha. So yeroo sanii maal fayyadamna? Browserii fayyadamna. Browseroota fayyadamna. So server are device that provide service to other computer. That means client jechuudha. Kanaafuu serveriin servisoota provide godhaaf eenyuu fi clientiif godhaa jechuudha. Kanaaf asirratti kan hubattan kun serveriidha. Inni amma argaa jirtan yoo ta'e kun serveriidha. Inni kun clientiidha. Clientii irra teettanii yeroo isin websaayitii tokko baniisaa fi http://bh.edu jettanii yeroo isin search gootanu serverichi response deebisaa fi jechuudha. Fakkeenya asirratti kan adoo kilikii godhee direct gara browserii nageessaa jechuudha. Inni biraa immoo IP dha. IP'n konseptii isaa baay'ee gaariidha. Maaf jennaan wanta remotely jiran tokko access godhiisaaf jalqaba IP maal akka ta'e beekuu qabna jechuudha. So how internet knows to send data. Internetiin akkamiin daataa nuti gaafanne yookaan daataa nuti ergine akkamiin beekee directly computer sanarratti erga. Fakkeenyaaf computer nama tokko irratti erguu barbaadera sana akkamiin erga yoo jenne konseptiin IP jiraachuu malee. Sorry gidduutti ilaaluun dirqama waan ta'eef. So konseptiin IP baay'ee barbaachisa. IP'n adreesiidha jechuudha. Adreesii computer tokkoof yookaan maashinii tokko kennamuufi. Fakkeenyaaf namni tokko adreesiin beekama waan ta'eef adreesiin kiyya keessanii jechuudha. Kanaafuu computer yeroo internetirra ergu hin dogongoru. Maafi IP'n tokko waan ta'eef kanaafuu fakkeenyaaf asirratti yoo ilaaltane clientiin fakkeenyaaf request godhee DNS maan godhee resolve godhee deebiseef jechuudha. IP deebiseef. Izigaa addina ilaaltane IP dha kun. Inni kun IP dha. Namichi gaafate garuu www.systric.com gaafa jedhee gaafatu DNS'n hojii isaa duratti ilaalla. Kan hojjetu resolve hojjeta jechuudha. Translate godha. IP gara DNS'tti jijjiira. Akkasumallee immoo DNS gara IP jijjiira. Kanaafuu converteriidha jechuudha. Gidduu taa'ee jijjiira. Kanaaf communicating clientii fi serverii gidduu jira jechuudha. Kanaafuu IP baay'ee murteessaadha. IP malee websaayitii keenya access gochuu hin dandeenyu. Kanaafuu asirratti kan ilaaltan websaayitii kana isiniif ergaa isarra teettanii akkamiin komaandii hojjechuu dandeenya ka jedhu ilaalla. Kan biraa immoo CMD fakkeenyaaf isinni mul'ata jira miti CMD'n kiyya. Okay, asirratti ilaalame www.bhu.edu.et gaafan jedhu sorry ping jechuu qaba. Ping. Okay, isinni mul'ata yoo ta'e IP naa deebise. IP naa deebise. An maan jedhee gaafadde www.bhu.edu jedhee gaafadhu IP isaa qaata beekee jechuudha.
IP isaa beeke, IP kompiitara kanaa beeke jechuudha. Kanaafuu DNS tti hojii isaa kana hojjeta. Inni kunillee isuma kana hojjeta jechuudha. Linkiin kun hin jira isiniif erga. Okay, namni seenee hin jiru. IP isinii galeerraa miti uniquely identified string of number dha. Kompiitara tokkoof IP tokko kennama, dirqama. Kanaan weebsaayitii keenya access goona. Inni kun baay'ee waan salphaa hin fakkaatina. Configuration isaatu salphaa miti. Configuration isaa server irratti hojjannee erga fixneen booda DNS irratti darbina jechuudha. Web serveriin jira. Web serverii irra erga setting environment isaa sirreessineen booda kallattumaan deemne DNS irratti hojjanna. DNS forward fi backward resolution hojjeta jechuudha. Resolve nu godhe waan yookaan translate waan nu godhuufi backward fi forward le hojjeta. Backward forward jechuun requesting kun forward waan ta'uuf requesting kun asirraaritan kun requesting forward ta'u backward isaale deebisuu qaba jechuudha. IP deebisuu qaba. So HTTP concept HTTP haalaalu website akkami access goona isin jedheera. IP ni access goona yookaan DNS access goona, domain name in access goona. Garuu eenyutti walta qunnamsiisa. Isaan kana eenyutti clientii yeroo serverii gaaffii gaafatu serveriileen yeroo deebisu protocoliin gidduu jiraachuu mala. Protocol jechuun rules jechuudha. Ruulota jechuudha. Seera clientii fi serveriin itti walii galan waan ta'eef yeroo HTTP fayyadamnu it connects our website request to the remote server that houses all website data. Kanaafu connect wal goosisaa jechuudha. Jarri lamaan serverii fi clientii maa wal godhanii walii galanii jechuudha jalqaba. Bakka kanatti baay'ee nama dinqa. Set of rule waan jiraatu, protocolii waan jiruu fi isaan kun jalqaba agreementii uuman. Akkuma nuti ilmeen namaa jechuudha. Akkuma ilmeen namaa yeroo jalqaba nagaa wal gaafattu yoo yaadee yoo hangaafadhe namni sunillee yoo yaadee deebisuu qaba. Welcome naa jedhe kuule welcome jedhee jalqaba communicate wal godhanii jechuudha jarri. Daataa walii erguuf yookaan message walii deebisuuf. Kanaafuu protocoliitti kana nu hojjeta jechuudha. All right. So HTTP it provides a framework. Framework client fi server uumaa fi jechuudha. Framework baseline isaa uumaa fi yoo inni creating on establish godha jechuudha. Framework establish godha. Clientiin jira, serveriin jira. Jarri afaan tokko walii haasanii jechuudha. They speak with the same language. Iddoon kun afaan tokko haasan maafi protocoliin already rule dha. Rule warri internetii hojjete waan ta'eef isarratti walii galanii achi daataa keessa yookaan website isin gaaffii gaafattan isin deebisa jechuudha. So asirratti inni gaariin tokko maalidha? HTTP dha. HTTPS dha. HTTPS ni extension HTTP ta'ee secured dha jechuudha. Daataa isin walii ergitan internet irra waan ta'eef encrypted ta'uu qaba. Yookaan daatichi keessan plain text hin deemuu qabu. Kanaafuu encryption kan hojjetu isaan keessa isa kana jechuudha. Sorry. Namni lama request gaafateera. Ijoolleen booda kan kun jeeqaarani. So asirratti ilaala. Asirratti ilaala HTTP'n jira taanaan secured dha jechuudha daataan kun. Sagalee keessan mute. So it uses encryption for secure communication over computer network. Kanaafuu it's widely used on the internet. Baay'inaan kan fayyadamu HTTP dha jechuudha. Maafi daataan nuti walii erginu daataa internet irraa waan ta'eef haakeroonni gidduun galanii akka isaan break godhanii daataa keenya ilaallee fi HTTP fayyadamuun dirqama. Websaayitii takka erga serverii irra gooneeti dirqama HTTP qabaachuu qaba. Isinitti mul'isa baay'ee amma asirratti yoo isinii mul'atu ta'e isinii kan mul'atu taanaan yuunivarsiitiin keenya bhu.edu. Okay, iddoo kana yoo ilaaltan secured dha. Isinii mul'ata barii. Iddoo kana secured dha. Maafi HTTPS waan qabuuf secured dha jechuudha. Let me back.
So inni kun protocol transport layeriti. Security kun duratti SSL yennaani secure socket layeridha. Amma immoo yeroo ammaa transport layer security jechuudha. TLS dha jechuudha. Inni kun jechuudha. So asirratti ilaala data diagramii keenya kana ilaala. Iddoon kun cufamaadha. Iddoon kun cufamaadha. Tarii isin mul'atu ta'ee HTTPS waan ta'eef cufamaadha. Kan kaanii banaadha. HTTP yoo ta'u banaadha. Asii achi www.bh.edu kan jedhu asii achi barreessina. Inni kun jalqabe balballi isaa cufamuu qaba. Daataa kenna asirra gaachuuf. Kanaafuu garaagarummaa HTTP fi HTTPS akkuma dubbadheedha gidduu kanatti masmarri isaa cufamaadha. Weebsaayitiin keenya encrypted ta'ee daataa isaa sirriitti secured ta'eera jechuudha. Isa kana yoo ilaaltan HTTP banaadha. Inni kun banaadha. Almost serverii keenyarra galanee abbaan fedhe waan fedhe itti taphatuu danda'a jechuudha. Weebsaayitii keenyarratti kan isaanii nurratti poosti gochuu hin mala. Iddoon kun serverii waan ta'eef kun serveriidha. Kuni kastamerii yookaan haakeroota ta'uu danda'anii gaafa isin seenan balballi isaa banaadha. Seenee waan barbaade asirratti hojjeta. Inni kun secured waan ta'eef balballi isaa cufaadha. Almost serverii keenyarra galuu hin danda'anu. Kanaafuu konseptii weebsaayitii keessatti inni barbaachisa. Inni duratti isinii dubbadhe tokko DNS dha. DNS hojiin isaa it translates human readable domain name. Human readable kan jennu www.bh.edu.it dha. To machine readable IP address. Machine maan dubbisa IP dubbisa. Ilmeen namaa maan dubbitti human readable kan jennu www.bh.edu dha jechuudha. So IP fakkeenyaa fi isa kana qabadhaatti ilaalame www.bh.edu.it kan jedhu kun kan maa jechuudha. Isuma kana dooma asirraa dhufee koppii godhee asirratti search godhee tarii mul'atadhee yaada. Argitanii miti? Direct IP bane amma isa kana IP bane isa kana ammoo domain name bane. Kanaafuu IP machine dubbifama. www kan jennu yookaan domain name isaa kun domain name jedhama kun IP jedhama. Inni immoo yeroo baay'ee IP nu jijjiira jechuudha DNS kanatti hojjeta jechuudha. Baay'ee wanta ogeessi tokko serverii irratti hojjetudha. DNS serverii irratti hojjenna jechuudha. Nuti amma akka ICTtti asirratti hojjenna baay'inaan web serverii irratti hojjenna. DNS serverii irratti hojjenna. DNS serverii hin jirre ta'inaan IP qofa access goota akka inni IP gara kana jijjiiru isa kana immoo gara IP akka jijjiiru forward fi backward isaallee hojjennee configure goona jechuudha. Inni biraa koodii barreessuudha gara weebsaayitiitti seenaa jira waan ta'eef kanaafuu serverii fi clientillee fi script barraa jechuudha. Koodii barraa koodiin kun language jedhama yeroo baay'ee computer language markup language jechuu dandeettanii yeroo kana maaliif language jedhame. So they include vocabulary and grammatical rules for communicating with computers. Vocabulary fi grammatic rule illee hin jira waan ta'eef kanaaf language jedhame. So they also include special commands, abbreviation, punctual that can only be read by device and program. Kanaafuu waan achirra jiru abbreviation jiraachuu danda'a, command jiraachuu danda'a, punctuation baay'een jiraachuu danda'a. Isaan kana nu hojjeta jechuudha akka language tokkooti, language computeraa tokkooti. Akkuma language Ingiliffa ta'uu danda'a, Oromiffa ta'uu danda'a, grammar qaba, rule qaba, dictionary qaba. Akkuma isaan computer illee qaba jechuudha. So computer baay'een isaanii kan barraa'u languageedha. Languageen kun front end fi back end. Front end irratti kan fayyadamna, back end irratti language kan fayyadamna kan jennu full stack development irratti jechuudha. Concept isaa front irratti back end irratti kan jedhu ilaalla. So front end development kan jennu what does front end mean? Kana jechuun maal jechuudha? Front end kan jennu client side irratti kan hojjennudha. Client jechuun isuma amma isin desktop yookaan laptop qabaatan irratti hojjettan. Sorry ijoolleen tarii jedhu fayyadatan. Sorry. Bakka isaan baafatan marfanii. Haaseenan dhaafne guyyaa biraa garuu hin seensisu.
front end irratti kan hojjennu client side jechuudha. Client side irratti website yookaan software tokko fuulli isaa kan bareedu. CSS ta'uu danda'a, Bootstrap ta'uu danda'a, JavaScript ta'uu danda'a, isaan bareechine hojii hojjennu jechuudha. Bakka in general waan hatataa keessa galuun barbaachisu. Front end irratti mana bareechuu jechuudha. Mana hundee isaa qofa ijaarree yookaan back endiin hundeedha. Hundee isaa qofa ijaarree fuulli isaa hin bareedne taanaan weebsaayitiin kennaa nama harkinne yookaan yuuzarii harkinne taanaan ofitti atiraaktiin goone taanaan gaarii miti. Kanaafuu hojii achirratti hojjetamu yookaan fuula isaa bareechuu yookaan leeyaawutii isaa akkaataa teessuma isaa jechuudha. Akkaataa inni taa'u leeyaawutoota saayid baarii, meenuu baarii, leeft saayid, fuuter irratti, gubbaa heed irratti akkama hojjetamu kan hunda isaa JavaScriptiin, HTML'n, CSS'n fayyadamanii hojii hojjetan jechuudha naannoo kanarratti. So front end code allows users to interact with website and play videos, expand or minimize image, highlight text. Hojiin fuula duratti yookaan user irratti mul'atu kun hundi isaa isarra hojjetama front end irratti jechuudha. Kanaafuu interfaceedha jechuudha. User interface irratti hojii hojjetamu kun salphumatti irra darba. Back endiin hojiin isaa server side irratti jechuudha. Back endiin server side irra security ta'uu danda'a, database ta'uu danda'a. Yeroo nuti authenticate goonu wanta fuula yookaan front irraati dugda duubatti hojjetamu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo ani amma websaayitii bane sani wanti websaayitiin sun hojjeta hin beektan. Maaltu akka sararaan godhu, akka inni connect wal godhu, akka database connect wal godhu useriin wanta beekuu qaba. Nuti Google irra galle yookaan internet irra galle maan goona kilik qofa gochuudha. Hojii inni dugda duubatti hojjetu hin beeknu. Kana ka hojjetu immoo Programmerii naannoo kanarratti hojjete jechuudha. Back end irratti hojjete. So salphumatti kana HTML, CSS, JavaScript kuni front end irratti hojjenna. So languagein baay'ee isin beekuu qabdan languagein client side irratti hojjennu fi languagein nuti server side irratti hojjennu waliin beekan jarri waliin beekan garuu maanti hojjetamuu qaba configuration itti hojjetamuu qaba jechuudha. Akka isaan wal hubatan yookaan akka isaan wali dubbatan kan godhu language sun akka isaan walii galan kan godhu configuration naannoo kanama hojjetama jechuudha. Kanaafuu ogeessi naannoo kanarratti hojjetamaa jirama back end developeridha jechuudha. Kanuma full stack ni dottu isin himedha. Full stack developer namni jennu tokko nama front end fi back end irratti hojjetu. Website ta'uu danda'a, kan mobaayilii ta'uu danda'a, kan kompiitaraalee ta'uu danda'a. Nama naannoo front end irratti yookaan back end irratti hojjetu. Isaan lamaan bakka tokkotti full stack jennaan jechuudha. Isaan lamaan waa walitti qabateeruuf. So asirratti stack refers to the different technologies that handle different functionalities on the same website like the server or interface. Asirratti kan beekuu qabdan different technology HTML ta'uu danda'a, technology nu asirratti fayyadamnu language jechuudha. Different language ta'uu danda'a, functionality isaa different ta'uu danda'a. Jarri kun lamaan akka isaan walii galan, jarri kun serverii fi client akka isaan walii galan hojii hojjetamu jechuudha asirratti. Configuration hojjannee akka isaan walii galan, akka isaan communicate wal galan, fakkeenyaaf website hojjettane yoo database itti access gochuu barbaadane wal qunnamsiisuu qabna jechuudha. Dirqama client fi serveriin wal qunnamuu qaba jechuudha. Wal arguu qaba, wal dubbisuu qaba jechuudha. So full stack developerin muuxannoo waggaa baay'ee nama qabudha. Fiildii kanarratti naannoo kanarra nama ture ta'uu qaba. Maafi front irra turuu danda'a, back end irra turuu danda'a. Isaan lamaanuu sirriitti bilcheessee beekee full stack developer jedhama jechuudha. Namni naannoo kanarra beekamu. So website developerii developmentiin yookaan misoomii websaayitii yookaan marsarii asirratti hojii isaa maalidha? Front end, back end fi yookaan full stack developerii hojii inni hojjetu jechuudha. Wanta yookaan front end qofaan yookaan static jechuu dandeetta. Baay'ee naannoo kanarratti statically yoo hojjette dynamic goote back end irratti jechuudha. PHP itti fayyadamtee PHP fayyadamtee asirratti HTML fayyadamtee CSS fayyadamtee
erga ittiin booda weebsaayitiin keetti daayinaamik ta'a istaatikii irraati. Kanaafuu hojiin weebsaayitii firoont indii qofaan weebsaayitii jechuu hin dandeenyu baak indii isaallee hojjechuu qabna maafi wanni abdees ta'u tokko tokko waan jiraatuufi isa sanii inni biraa laangojii naannoo kanaatti fayyadamnu jechuudha. Amma kilaasa keenya keessatti laangojii nu barannu HTML, CSS, PHP, MySQL dha. Akkuma achi sedhuun JavaScript illee dabala jechuudha. So front end web development language asirratti fayyadamnu HTML jira, CSS jira, durattuu dubbadheera waan ta'eef akkasumallee JavaScript jira. JavaScript illee client side irratti hojjetama. Client side script dha inni illee jechuudha. Garuu JavaScript maal qaba? Library qaba. Library isaa jQuery, React dha. Keessaa tokko fudhannee JavaScript dhaan barreessina jechuudha. Kanaafuu baay'ee gaarummaan JavaScript maalidha? Duubatti deebisnee ilaala. Dynamic programming language dha jechuudha. Yoo isa itti hin daballe peejiin keenya interface isaa hin bareedu, interactive miti jechuudha. Kanaaf JavaScript drop down menu, sliderii, formii, animationii wantoota akkasii kana peejii keenya irratti dabaluu barbaanne ta'ee JavaScript fayyadamta malee HTML fi CSS qofaan waan nuti hojjetu hin jiru. JavaScript itti fayyadamne sirriitti web peejiin keenya akka dynamic ta'u yookaan akka responsive ta'u. Websaayitiin keenya baay'ee responsive ta'uu qaba. Responsive jechuun kompiitara qofa irratti banuu qabu. Akkasumallee moobilii irratti qixxee moobiliitiin saayizii moobiliitiin dhufuu qaba. Yoo isin bantanu qixxee moobiliitti deebi'uu qaba. Responsive jechuun isaa jechuudha. Yoo fakkeenya responsive goone ta'ee websaayitiin keessanii moobilii irratti hin banu seeraan jechuudha. Kanaaf responsive JavaScript illee jira, bootstrapping illee jira, waliin laala baay'inaan. Alright, back-endiin languagein back-end irratti fayyadamnu yeroo baay'ee naannoo san irratti wanta akka security, wanta akka database, wanta server configuration, wantoota akkasiin sun hundi isaa back-end irra jiraata. PHP dha jechuudha. PHP jira, Python jira, Java, C# jira, Node.js jira. Node kun bu'aa isaa maalidha? JavaScriptiin run ta'uu fi Node.js kun yoo hin jirre ta'e Javaan keenya run hin ta'u. Keessattuu React yeroo fayyadamnu isa kana caanuun dirqama. React yeroo fayyadamnu jechuudha. Isaan kun back-end language'oota. Websaayitiin nuti hojii isaa fi karoorfannetti galle kana caala baay'ee bareeda. Amma harkumaan akka diizaayinii godhee mul'ise malee kana caala baay'ee bareechina. Asiin saayidii baarii isaa asiillee immoo raayitii fi leeftii isaa sirriitti hojjenna. Jala isaa kana sirriitti hojjenna. Gubbaa isaa asiin immoo islaayidii sirriitti hojjenna. Environmentii isin hojjettanii nu eeguu qabdanu zaampii caanuu qabdanii. Duratti viidiyoo tokko hojjedheera. Notepad ++ jiraatu qaba. Sublime text jiraatu qaba. Visual Studio keessaa tokko dha. Kun dirqama. Zaampii fi editoroota keessaa immoo tokko. Visual Studio dha baay'inaan ani kan fayyadamu baay'ee namatti tola inni waan ta'eef isa caantanii. Kanaafuu summarize yoo goone website development checklist tokkoffaa information gathering dha. Website tokko hojjetisaa fi hojiin isaa asirratti websitein design goona, develop goona jechuudha yookaan build goona. Yeroo goonu kana information gathering jira, planning jira, site mapping jechuudha. Site mapping jechuun isa kana. Site mapping isa kana site mapping sirriitti qabaatu kana. Cadinneetuma websaayitiin keenya olii gad ta'uu qabu. Inni biraa immoo diizaayinii hojjetta. Iddoo kanatti keleriin faa, leeyawutii maaliin sirriitti jira. Inni biraa immoo kontentii barreessuu qabna. Kontentii isaa sirriitti barreessuu qaba. Sirriitti kontentii isaa bareeduu qaba. Yuuzaroonni keenya websaayitii keenya sirriitti yeroo viizit godhanu sirriitti daataa irraa argatuu qabani. Kontentiin keenya yuuzarii keenya harkisuu qaba. Asitti immoo isa kana kontentii kireet godhannaa jechuudha jalqaba. Erga isa goonee koodii barreessina. Developmentii asii jalqaba. Inni biraa immoo testingiin faa jira. Maintenansiin faalleen jira. Isa kana fakkaata. Site map kan jennu isa kana websaayitiin tokko hoomii qaba. Service linkootiin jira. Sabilinkiin jira. Kana walumaa adda
Thank you, horaa bulaa.